Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun yuutuubii keessan gabayaa tuubiidha. Egaa gabayaa tuubii akkuma beekamu odeeffannoowwan garaagaraa haala gabaa irratti hundaa'e akkasumas odeeffannoowwan garaagaraa haala yeroo irratti hundaa'e isin biraan kan gahu akka ta'e isinis ni beektu jechaadha. Nus ni yaadanna. Kanaaf guyyaa har'aas akkuma kana dura baratame gaafii hedduu keessanii kan ta'e meeshaa tokko gatii isaa wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga xumura qophii kennaan wajjin turaan affeerraa kennaa warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kennaa dhuftan. Subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a viidiyoo keenya daawwadhaa hiriyoota keessan biraan gahuuf share godha. Like godhaatiin jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaaf ammaaf hanga xumura viidiyoo keenyaatti wajjin tura. Hanga xumura viidiyoo keenyaa yoo hordoftanii information barbaadan haaluma salphaan argachuu dandeessan jechaadha. Kanaaf guyyaa har'a meeshaa argaa jirtan kana konfartii gatii isaa Itoophiyaa keessatti maal akka fakkaatu diizaayina isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechaadha. Namoonni hedduun kana dura nagaafachaa turtani yeroo isin barbaadanitti isin dhiyeessuu dhabuu kootiif dhiifama jecha. Kanaaf guyyaa har'aa kun gaafii keessaniif deebii isiniif qabadhee dhufeera jechaadha. Kanaaf na hordofaa isiniin jedha. Inni amma suuraa irratti argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko bareedaadha. Biyya keenya keessatti argachuu dandeessan jechaadha. Gatiin isaa qarshii 2800 bitachuu dandeettani. Meeshaawwan garaagaraa ofirraa qaba. Kan uffatamu qaba kan gubbaa irratti argaa jirtan kana akkasumas uffata boraatii lama qaba jechaadha. Kan ammoo uffata tiraasii lama qaba. Isa kana akka jiru kanatti bitachuu yoo barbaadani qarshii 2800 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Diizaayina kanaanis jira. Kanuma amma darbeen wal fakkaatu malee innis gatiin isaa qarshii 2800 bitachuu dandeettanii akkuma dura isiniin jedhe. Uffata isaa uffatamee bulamu tokkoo fi uffata boraatii lama qaba jechaadha. Kan ammoo tiraas carqe kan jennuuni lama qaba. Jijjiirattanii itti fayyadamuu dandeettanii nama lamaaf ta'u jechaadha. Kanaaf haala salphaan gatii kanaan iddoo isin barbaadanitti isiniif dhufa jechaadha. Bilbila fuula iskiriinii irra isiniif hankaaya. Bilbila kanaan yoo bilbiltanii iddoo isin jirtanitti isiniif dhufuu danda'a. Isin bilbiltanii ajajuu qofa jecha ajajaanis isiniif dalagama waan ta'eef. Inni itti aanu kunis gatiin isaa akkuma isa dura darbe qarshii 1800 bitachuu dandeessanii. Innis meeshaa baay'ee tokko bareeda. Kan uffatamu tokkoo fi uffata boraatii lama qaba. Innis qarshii 2800 bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kunis isuma fakkaata. Qarshii 2800 bitachuu dandeettanii jechaadha. Gatiin isaa wal fakkaata. Isa kana bitachuu barbaadan qarshii 2800 bitachuu dandeettanii uffata tokko kan uffatamu tokkoo fi uffata boraatii lama qaba jecha. Innis haala kanaan jira. Bitattanii itti fayyadamu. Egaa meeshaa baay'ee tokko bareeda jechaadha. Kanaaf hanga xumuraatiin hordofaa. Meeshaalee hedduu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Inni itti aanu kunis qarshii 2800 bitachuu dandeettanii meeshaa baay'ee tokko bareeda. Innis kan uffatamu tokkoo fi uffata boraatii lama qaba jechaadha. Uffachuudhaaf haalli isaa mijaawaa kan ta'edha. Ho'aafis baay'ee kan nama rakkifne qorraafis baay'ee kan nama rakkifne jechaadha. Haaluma kana fakkaatuun kunis diizaayina isaa biraati. Kan dura isinii dhiyeesserra gatiin isaas kan gadi bu'u jechaadha. Akka argaa jirtan kanatti innis kan uffatamee bulu tokkoo fi tiraaza 4 qaba jechaadha. Isarra fooyyeedha. Tiraaza 4 qaba. Akka jiru kana bitachuu barbaadan qarshii 1800 yoo qopheessitan bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii jechaadha. Kunis meeshaa baay'ee tokko bareeda. Kan uffatamu tokkoo fi uffata boraatii lama qaba. Isa bitachuu barbaadani qarshii 2500 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii iddoo kam teessanillee yoo bilbiltan iddoo isin jirtanitti isiniif dhufuu danda'a. Qarshii 2500 qofa yoo qopheessitan meeshaa kana yeroo muraasa keessatti harka keessaniin gaachuu dandeessan jechaadha. Kunis diizaayinuma isa fakkaatu ta'e meeshaa baay'ee tokko bareeda gosa bifa biraatiin uffata boraatii lamaa fi kan uffatamu tokko qaba jechaadha. Isas bitachuu barbaadan qarshii 2500 yoo qopheessitan bitattanii harka keessaniin gaachuu dandeettanii. Kunis haaluma isa fakkaatuun qarshii 2500 yoo qopheessitan bitachuu dandeettanii. Innis uffata boraatii lamaa fi kan uffatamee bulu tokko qaba jechaadha. Kunis haaluma isa fakkaatuun bareedaa. Kunis qarshii 2500 yoo qopheessitan isas bitachuu dandeettanii. Yeroo muraasa keessatti harka keessaniin gaachuu dandeettanii. Bilbila isiniif kennamutti bilbiltanii yoo ajajjan jechaadha. Iddoo isin jirtanitti haaluma salphaan isiniif dhufuu ni danda'a. Isas bitachuu yoo barbaadan qarshii 2500 yoo qopheessitan meeshaa kana bitattanii harka keessaniin gaachuu dandeettanii. Innis akkuma kaawwanii uffata boraatii lamaa fi kan uffatamee bulu tokko qaba jechaadha.
kanaaf haala kanaan bitattanii harka keessanii gachuu dandeettanii. Kunis meeshaa baay'ee tokko bareedaa kanuma darbeen wal fakkaataa diizaayina biraati yookaan immoo bifa biraati. Gatiin isaa isumaan tokko jechaadha. Qarshii 2500 yoo qopheessitan bitattanii itti fayyadamuu dandeettanii. Gaarantii waggaa tokko qaba jechaadha. Kan ammas ni dabarse hundisaayyuu. Kunis uffata boraatii lamaa fi uffatamee bulu tokko qaba jechaadha. Qarshii 2500 yoo qopheessitan yeroo muraasa keessatti harka keessaniin gattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Egaa hordoftoota keenya inni itti aanu kunis meeshaa baay'ee tokko bareedaa kaawwan irraa fooyyeedha. Bal'innas qaba. Uffata boraatii gugurdaa lamaa fi xixiqqaa lama qaqal'aa gubbaarratti argaa jirtan kana lamaa fi boca onnee kan qaban lama qaba jechaadha. Meeshaa baay'ee ofirraa qaba walii galatti. Gosa 10 ofirraa qaba jechaadha. Kanaaf isa kana bitachuu yoo barbaaddan qarshii 4500 yoo qopheessitanii haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Wanti isin beekuu qabdan isa kanarratti caammaa faana jala caammaa miila jala lama qaba jechaadha. Kan nama lamaaf ta'u dagalee bitaa kanarratti akkuma argaa jirtan kana isa lama qaba. Caammaanis waliin kennamaa jechaadha. Kanaaf isa bitachuu barbaaddan qarshii 4500 yoo qopheessitan bitachuu dandeettanii gaarantii waggaa lamaa qaba jechaadha. Kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareedaa meeshaa kana gatii 4000 qarshii 4500 yoo qopheessitan haala kanaan kan bareedu kana bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Kunis isuma fakkaataa bifa biraatii akkuma argaa jirtan kana caammaa kophees qaba. Kophee nama lamaaf ta'u qaba kan faana jala jechaadha. Kanaaf innis kan uffatamee bulu tokkoo fi tiraaza yookaan ammoo uffata boraatii gugurdaa lamaa fi xixiqqaa akkuma gubbaarra argaa jirtan kana isas lama qaqal'aa gara mirgaa irratti argaa jirtan kana tokkoo fi boca onnee kan qabus lama qaba jechaadha. Kanaaf haala kana fakkaatu kanaani qarshii 4500 yoo qopheessitan meeshaa kana guyyoota muraasa keessatti harka keessaniin gachuu dandeettanii bilbiltoonni jettan iddoo isin jirtanitti isiniif dhufuu danda'a jechaadha. Wanti beekuu qabdan saayizini isaas haala algaa keessa yookaan ammoo tuyyuu siree keessaniitiin ajajjanii bitachuu dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko bareeda. Haaluma kana fakkaatuun kan amma argaa jirtan kunis bifa biraatiin uffata boraatii lamaa fi uffatamee kan bulu tokko akkasumas innis kophee of biraa qaba jechaadha. Uffata boraatii gugurdaa tokkoo fi xixiqqaa lama boca onnee kan qabu lama walumaa galatti gosa 10 kan ta'e qaba jechaadha. Isa bitachuu yoo barbaaddan qarshii 4500 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Kunis bifa biraatii innis akkuma argaa jirtan kana kophees qaba kan nama lamaaf ta'u iddoo kophee irra taa'amu kan bakka iddoo amma kophee argaa jirtan kanas iddoo lukatti qulqulleeffatan innis isa waliin kennama jechaadha. Uffata boraatii gugurdaa lamaa fi xixiqqaa lama akkasumas boca onnee kan qabanis lama uffatamee kan bulamu guddaa tokko qaba jechaadha. Kanaaf isa kanas qarshii 4500 bitattanii itti fayyadamuu dandeessan jechaadha. Kunis kana fakkaata gatiin isaa qarshii 4500 yoo ta'u innis kophee wajjin kan gurguramu jechaadha. Akkuma dura isiniin jedhe uffata boraatii gugurdaa lama xixiqqaa lamaa fi qaqal'aa amma argaa jirtan kana akkasumas boca onnee kan qaban walumaa galatti gosa 10 xixiqqaa hamma gugurdaatti kan ta'e uffatamee kan bulu dabalatee jechaadha. Gosa 10 kan ta'e qaba. Kanaaf qarshii 4500 yoo qopheessitan haaluma salphaan bitachuu dandeettan jechaadha. Kunis gosa biraatiin akkuma argaa jirtan kana innis kophee qaba. Innis qarshii 4500 yoo qopheessitan bitachuu dandeettanii walumaa galatti akkuma dura isiniin jedhe meeshaa 10 waliin kan gurguramu jechaadha. Bifa algaa yookaan ammoo siree keessaniitiinis halluu isaatiin dalasiifachuu yookaan ammoo ajajachuu dandeettanii yoo ajajjan iddoo isin jirtanitti guyyaa tokko kan hin tarre keessatti isiniif dhufa jechaadha. Kanaaf lakkoofsa isiniif kennameen bilbiltanii lakkoofsa amma fuula iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan bilbiltanii meeshaa kana bitachuu dandeettan jechaadha. Walumaa galatti meeshaan guyyaa har'aa isinii dhiyeesse konfortiiwwan hamma gosa 17 oliiti jechaadha. Kanaaf gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan akkasumas ammoo filannoo kennan meeshaa kana beekuu kan qabdan kan jenne meeshaalee Itoophiyaa keessatti jiran gatii isaa akkasumas isin biraan geenna haala biizinasii irratti hundaa'ee waan isin nu gaafatan irratti hundaa'uudhaan infoormeeshina isaa funaanuudhaan isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isin dhiyaadhe kan hanga ammaa hordofaa turtanii hiriyoota keessan biraan sheer godhaati biraan gaha. YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaati maatii keenya ta'a wantoota barbaadan kamuyyuu guyyaa guyyaatti isin biraan kenna jechaadha. Kanaaf isinis meeshaan barbaadan yoo jiraate karaa keessaatiin lakkoofsa bilbila keenyaa isinii kennameen nu gaafachuu dandeettanii guyyaa takka kan intarre keessatti deebii isaa gama keessan isiniif deebifne jechaadha. Kanaaf isin subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a nuti sammootuyyuu wanta isin gaafatan irratti hundaa'uudhaan akka deebii isiniif laannu qophii keenya xumurree jirra jechaadha. Kanaaf
فيديو براتين هنقول تدي بنوتي نجان نفترا نجني كنا بكم سنجر تنتي سنا كقبو سن يوسنتان لايك كوتشو هندقتنا هريوتا كيسان برانس كا الرافع يدما أوليس فيدا سنجرا كنا فيديو براتين هنقول تدي بنوتي نجان نفترا نجني كنا بكم جر تنتي سنا كقبو